من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا يا ورطكم ما ربي دقوم ستن إن جاءكم جتشو يوسن التدفه فاسق جتشو نمني إثنالة بين توقو جتشو دا فاسق جتشون يعني خارج نمني سنبرا قبه توقو جنتس فسودا دينيا جان فاسق جتشو تأسليم ما لفسق جتشون الخروج عن طاعة الله دقوا أجج ربي ربه جتشو هي كان بهو جوسون أستيس كيس جراجاني إن جاءكم يوسن التدفه فاسق جتشون نمني سنبرا قبه توقو جتشو دا namni isin biraa bahe tokko yoonii fi isinit dhufe jenna yoo in jaakum jechuu yoo isinit dhufe faasiqun namni isin haala isaan beeyne tokko yoonii fi isinitti dhufe yookiin faasiqa inumaa zaahiruma ta'irra yoo dhiifne oo faasiq jechuun namuma ajaja rabbii irraa bahe jennee dhiisuu dandeenya. Binaba'in jechuun oduudha yoo isinitti dhufe information tokko yoo isinii fide fatabayyanuu jechuun adda baafadhaa jee durumma. Oduu dhageessan hunda kuma jirtutti hin fudhatinaadha. Namaafis hin dabarsinaa adda baafadhaa jemma. Kafaa bil mar'i kadhiban jaan ergamaan alayhi salaatu wassalaami. Ayyu haddisa bikulli maa sami'a jaan. Nama tokkoof ni gaya kijibaa ta'uudhaaf ayyu haddisa jechuun odeessuun bikulli maa sami'a waan dhagaye hunda odeessuun waan dhagayan hunda himuun sirrii miti jechuudha. Adda baafatteeti wanni tun dhiiruu hanqamta akka dhuga jettee himta malee akkanumatti dhageesseef hin dabarsitu waa hunda dhageessan moo'i waa hunda himan jechuudha. In jaakum yoo isinitti dhufe faasiqun namni faasiqa ta'e tokko yoo isinit dhufe binaba'in jechuun oduudhaan informationaa yoo isinii dhufe fatabayyanuu adda baafadhaadha. An tusiibuu jechuun akkan tuyne jechuudha. Li'allaa tusiibuu jechuudha. Afaan arabiidhaa keessatti laagatuun negatiivii keessaa dhiisuun baay'ee beekamaadha. Amma kontekstuwaalii ni beekama innummaanuu an tusiibuu akka tuyxaniif jechuuf hin deemu rabbiin. Li'allaa tusiibuu akkan tuyne qooman jechuun ummata tokko kan tuyne bijaalatin jechuun wallaalaan yommuu eelaan nama hundarraa informationa fuutan nama nagayaa tokkommoo wallaalumaan arrabsuufaa dhufa waan namni sun hin qabne namarra kaayuu dhufa. Ayanni tun sababiin isiin itti buute baay'ee himama. San keessa ammoo takka jechuudha. Waliid ibn Uqbata ibn Abi Mu'aytii keessa buutee jan. Ergamaan deemi zakaa guuri sadaqaa ummata tokkoo guuri je'ee itti erge zakaarraa fuudhuudhaaf. Kanamma inni ummata sanii wajji wallola qabaa jan. Wallola waan qabuuf haya je'ee asii deemeetuma isumaa karaa kana jiru. Ergamaan alayhi salaatu wassalaami ergaa nutti ergee jira jechuu information dhagayan. Kanamma isaan keessaa namni jabaan zakaa guuree ummata irraa fuudhee bakka takka walitti qabee ergamaa sanii kennina jaanii ta'anii eeguu jiran. Si dhufemma inni sodaateetuma bakka ganda san dhaquun qabu je'ee karaa deebi'ee inumaa zakaan akka kennuu dhiisi anaa ajjeesuuf ka'anii je'ee kijibaan amma deebi'ee ergamatti himee. Kanamma jarri ergamaa san dhabnaan jechuudha. Ergaa silaa ergamaan ergate san dhabnaan zakaa isaanii fuudhanii dhufan. Ergamaanis duruu amma jara sanitti ajaje jechuu bakka. Akka isaan san dhaqanii irraa waan taateefuu jechuu dubbii adda baafatan ergamaan ajaje baay'ee aaranii dhiiroo maaliif ergaan ergamaadhaa maaliif nutti dhufuu dhabee maaliif nurraa hafan dhiiroo ni aarammoo ni dallanammoo maali nuutu waa balleessimoo yaanii ma zakaa isaanii fuudhanii as deeman warri ergamaan itti erge wajjin karaa walitti dhufanii aboo isin maaliif ergamaan isinitti erge maaliif akkas gootanii zakaatti kannuu diddanii ajjeechaaf maa barbaadan jennaan yoom numattuun dhufne ennummaa nuyi yoom akkas goonee dhammagaa dubbiin saniifuu hoggaa ka'anii dhufan dubbiin akkasitti dabaate waan akkanaa tanaa dhufa jechuudha. An tusiibuu jechuun khashiyata an tusiibuu jecha khashiyata yoo bakka tana goones dubbiin deemtimma. An tusiibuu jechuun tuquu keessanii sodaatama
jenneetis fasaruu dandeenya yookiin yoo li'allaa tusiibu laa gattuus ni ta'a khashiyataa gattuus ni ta'a karaahiyataas gattuus ni ta'a umaatii miti kana waan feete qaddaruu dandeeysaa akka giraamaraatitti an tusiibuu jechuun tuquu keessanii sodaatama qawman jechuun ummata tokko bijahaalati wallaalaan fatusbixuu jechuun duubammaatis boodarani taatanii alaa maa faaltum waan hojjetan san irratti naadimiinaan sheena'oo gaabboo taatan boodanii gaabbitan eeywa amma information nama hundaa fuutanii yoo deemtaniin nama tokko nama nagayaa faa arrabsuu dhufa nama nagayaa miidhuu dhufa wallaalaan ammoo odoo quban qabne waan malee hojjetuu dhufa dubbii dabaafadhaa amma kunis naamusa biraati jechuudha suuraan kun jalqabu durumarraa maal jenne suuraa naamusa ba muslimtoota barsiiftuu jenne eegallimma wa'lamuu beekaa jemmaa fiisi anna fiikum isin keessa ni jira rasuulallahi ergamaa rabbiitu isin keessa jira saniifuu waan ergamaan isin keessa jiruuf eeggachuu qabdan ergamuma kanaa'u maqaa isaaniitis xureessuun qabdanii ergamaa rabbii isin keessa jira fa'azzimuuhu ja'aninuma isa guddisaatii wata'addabuu ma'ahu isaa wajjin naamusaan jiraadha jee law yutii'ukum jechuun odoo ajaja keessan godhe fi kathiirin min al-amri wantoota baay'ee keessatti ilaalamma hujii baay'ee keessatti odoo ajaja keessan godhe je la'anittum jechuun ni rakkattan isin waan biraa takkaa isinirra dhufa rakkoo guddootu isin mudata ولكن الله قروم ربين حبب إليكم الإيمان إيمان قرأ خيسان التجالة قديتي وزينه جتون إيمان سمي ديسه في قلوبكم قلبي تيسان كيتي إيمان ميدكس اسمها إسن إيغا رب رحمة المرتو إسن إسان قدن ديسان إس إيغا وكرها جتون نجيب بسيس إليكم جتون قرأ خيسان الكفرة كفري إسن برتي جبامتو قديتي مؤمن توتا برتي dhuguma wal fusuuqa jechuun ajaja rabbii irraa bahuudha sammaas kufrii hoggaa jenne ni'maa rabbii dhoksuudha fusuuqa hoggaa jenne immoo ajaja rabbii irraa bahu shari'aa isaa fudhachuu dhiisuu sanii wal isyaana jechuun dilii adda addaa jechuudha amma isyaaniin kun umuuma qabdi jara silaa dura dubbatame san hunda is keessa fudhachuu dandeeysiya wakarraha jechuun ni jibbisiisa ilaykum gara keeysanitti الكفر يجون ربي تكفروا في والفسوق أجج ربي رابهودا في والعصيان يجون دلي وججو جب ما قد إنه إسن إيغاتي إسني سنقدن ديسني تيفيغا أولئك جرك سيسون هم الراشدون جي أجيلون إسانهما ورق أجيلما ور ربين إيمان أغر ثاني تجالة ما قد إيمان قلبي ثاني خيزة ميدكسي أكسم ما سي كفري إسان جبسيسي faasiqummaadhaa fi dilii adda addaa isaan jibbiseessan jarri sun qaceeloon isaanuma amma kana godhuuf maal ta'uu qaba duuba namni muumina ta'uu qaba jechuudha jalqaba hogguma eegaluu yaa ayyuhalladhiina aamanuu je'ee eegalle laalinni fadlan min allaahi tola rabbi irraa ta'eef jecha kun hundinuu jennimma fadlaniin maf'uulun li'ajliidhamma tola rabbi irraa ta'eef jecha kun hundi ka isinii godhame wa ni'matan jechuun akkasuma godhii rabbiitiif jecha rabbummaan amma tola isiniin fedheeti godhii isinii godhuu fedheeti waan kana isinii hojjetemma wallahu aliimun hakiim rabbiin beekaa ogeeysa duraanuu beekumsa isaatiin muumintoota isin godhe ogummaa isaatiin ammaasiis hamtuurraa akkanatti isin deebise imaana gara keessanii jaalatamaa godhee kufrii fi faasiqummaa fi diliilee adda addaa isin jibbisiise amma kan itti haasa'u jiru immoo eenyu muumintoota dhuga akka kaafiraatis maasiyaa huma jedhamti isaanis wooma hambisanuun qaban dilii gurguddoo fi xixiqqoo hunda takkallee san hambisaniin qaban gaa wayin xaa'ifataanii yoo gareen lama jeemmaasis garagalee rabbiin eenyutti haasa'u jira muumintootuma wayin xaa'ifataanii yoo gareen lama minal muuminiina ka muumintoota irraa taate iqtataluu jechuun yoo wallolan muumintoota gama gama bahee walloluun minal muuminiina huma jeemmaas bakka saniifuu dilii gurguddoo hojjechuun amma silaama sibaabul muslimi fusuuqu wa qitaaluhu kufrun jeemma ergamaan alayhi salaatu wassalaam nama muslimaatiin loluun kufriidha jee dilii gurguddoodha jechuun ni deemuuf kufrun duuna kufrinidha yoo muslimaan loluun halaali jechuu yaadee lole kuni kufri dhugumaani kafreennummaa nuyi amma duuba asitti minal mu'miniina jee muumintoota irraa hataan imaana jara kana irraan dhabamsiif
saniifuma ayanni kun khawaarijaan karaa malee jiraachuu nu garsiisa. Khawarijoonni maal jedhan namni dilii gurguddoo hojjannaan kaafira jedhan bakka isaan ibidda keessatti hafaa ibidduma keessaa hin bahu jechuu yaadan aqiidaa isaanii sanni balleesse laalama. Wa in taa'ifataani yoo garee lama minal mu'miniina ta mu'mintoota irraa taate iktataluu wallolan fa'aslihuu jechuun walitti tolchaa beeynahumaa jidduu isaan lamaanii walitti tolchaa jeema rabbiin. Fa'in baqat jechuun yoo roorrifte je baghii jechuun daangaa dabruu jechuudha. Fa'in baqat jechuun yoo ni fi roorrifte ciidaahumaa takkaan garee lamaanii alal ukhraa taanitti yoo roorrifte maal walitti araara kana diddee nuti araaran barbaannu jettee kana gubbaan utaalte yoo daangaa jara san irratti dabarte jechuudha. Faqaatiluu jechuun lola allatii tabghii isii daangaa dabarte saniin lolaa je taroorrifte saniin ta'a walitti araarsina isin araarsina jennaan araaramuu didde san isii saniin lolaadha. Hattaa tafi'a jechuun hanqa isiin deebitutti ilaa amrillaahi gara ajaja rabbii hanqa deebitutti. Amrillaahin kun kami dhiiroo suliisani araara sanitti hanqa isiin deebitu kara garee taanii galaa lolaani jechuudha. Yoo dubbiin adda sii baatemma kun eenyu haqarra garee tamtu haqarra jira tamtu haqarra hin jirree jechuu yoo beeyte akkas taata. Yommuu lachuu sirra wal fakkaate irraa dhaabbachuutu irra gaariidha jechuudha. Gaafamma gaafatti Aliyyii fi Mu'aawiyaa wal lolan namoonni sahaabonni gariin sirraa jidduu dhaabbatan bakka an addanaan baane jee warri firraa dhiisees jira hammoo Aliyyii wajjiin lolees jira warri immoo gama Mu'aawiyaa goree lolees jira maasiisi namuu kuma isa fakkaate fassarate garuu immoo wallolli isaan jidduu dhufuun sadarkaa jara sanii gadi hin deebisu jechuun nuti wanni beeynu. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبته جن وان جدو صحابتات أركمي واللولا والأبي جدو ساني تأركمي نتوانيت نقل تنجيرتو إسان جرى نور غرغدوتي معاوياني سنمجمع علي بن أبي طالب سنمجمع أكسمتي سراج اتديف نمالي واني خيسا نقلتي علي جيتي تو قرار جدا معاويان قرار نجرو Mu'aawiyaa karaarra jira Aliyyi karaarra jiru wanti nuun akka hin jirtu jaan ahlus sunnati wal jamaan kana gareen ammoo kuttee tasawubaa sanitti jallattees jirtimma shi'aan faan tanumaani karaarraa mayxe jechuudha. Maal goonaree nuti imma wanni tanaan nu ga'e hin jiru jara hundaafuu Aliyyis nama cimaadha bakka quraanaa fi hadiisaas ni beekaa woo malaale laalee lolee Mu'aawiyaanis akkasuma maasii sahaaba rasuulaati nama cimaadha. Inni sooma fassareeti teeti malee akkanatti lollee jarri qullachuutu maal jenna mujtahidii nama mala dhawachuu danda'u tokko jechuudha. Warri lola san irratti hirmaate hundinuu warra sawaaba qabu jenneetuma biraa gara galla nuti jechuudha. Kamaarkii qabu waan nun ta'iniif nuti akkasuma firraa dhiisuu qabna. Amma immoo asumattuu muslimtoonni lama gargar ba'anii wal lolan saniin amma islaminaa irraan bahanii iimaana irraan bahanii jechuu jiran marabbummaanu garuu immoo nuti yoo gareen tullamaan wal lolte araaraaf jidduu bu'uu qabna walitti araarsina takka immoo araaran fudhadhu jettee yoo araaramuu didde kara taanii galleeti isii sana laaffisuu qabna jechuudha. Fa'in faa'at jechuu yoo deebite gara ajaja rabbii yoo deebite faaslihuu walitti tolchaa beeynahumaa jidduu isaan lamaanii walitti araarsaa jeemma. Bila adli jechuun haquma walitti araarsaa jechuudha. Loogiin hojjetinaaf deema baramma. Waaqsituu jechuun wal qixxeessaa jara lachuutu. Isin amma dhaabbattaniif haqumaa dhaabbachuu qabdan malee garee tanaatiitu irrana dhiyaataa tun ammoo narraa fagoodha. Sana fira kiyyaa keessa jira. Sana ammoo firri kiyya keessa jiru. Wanni jiru isin keessa dhufuun qabdu jechuudha. Maal laaluu qabna nuti haqa jidduu isaaniitti hojjechuu qabna. Loogiin nu keessa jiraachuun qabdu jechuudha. Shira hojjechuun qabnu bakka tana keessatti inna Allah yuhibbul muqsitiin rabbi warruma haqa hojjetan jaalata je muqsit jechuun qisxiidha ugaa jennee haqa jechuudha warra sirrii hojjetan warruma haqa hojjetan san jaalata innamal mu'minuuna jechuun muumintoonni guutumattuu ikhwatun obboleeyyanuma eeyyuwa jarri qullamaanii kaan isaanii tokkuma dubbii tana tolchuu fi hara feeteenuu deemi jechuudha. Amma la aqsata yoonii fi jaan
haqa hojjete jechuma kun wal qixxeesse jechuma takkuma kun hiikaan isaanii dubbii jabeessuuf dhufe immoo inni bil adli je'ee waaqsitu je'ee irra deebi'uu waan kana bakki tun bakka jabduudha. Ati imma nama wal qixxeessuun baay'ee namatti ulfaata wani takka keessa dhufuu hin dhabdu waan saniif keessa haqii jechuu fi jabeessuu jecha fidee innamal mu'minuuna jechuun muumintoonni guutumattuu ikhwatun jechuun obboleeyyanuma je innamaan tun adaatu hasriin muumintoonni cuftummaanuu obboleeyyan jechuudha. Saniifuu muumina keessa kun obboleessa kiyya kun ammoo kiyyaa miti wanni jettuun jirtumma asiis muumina taanaan jarinis muumintoota taanaan isin hundinuu waliif obboleeyyanuma walitti diinaa miti jechuudha muslimni fa'aslihuu tolchaa beeynaa qawwaykum jidduu obboleeyyan keessanii walitti tolchaadha isaanii wallole walittiin dhiisinaa wattaqullaha rabbi sodaadha ammoo hoggaaniif walitti tolchitan la'allakum turhamuuna rahmata godhamtanii dhuga sodaan rabbii jiraannaan akkasiin rahmata harkattanii